ammaa kaampii waraanaa Awaash Malkaasaa keessatti hidhamanii jiraachuun beekame. Qondaalonni addichaa rakkoo beelaa fi uffataaf saaxilamanii jiraachuu maatiin himane. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee obbo Battee Urgeessaa Lammii Beenyaa fi Daawwit Abdataa bakki buuteen isaanii wallaalamuun maatiin rakkachaa akka turan gabaasuun keenya ni yaadatama. Yeroo ammaa Awaash Malkaasaatti hidhamanii jiraachuu namoota kaampii sana keessatti yeroo dheeraaf hidhamaa turanii hiikaman irraa odeeffannee jechuun miseensi maatii hidhamtoota OMN'tti himanii jiran. Oduu keenyatti aanuun godina addaa saba Oromoo Wallootti kaabineen Bilxiginnaa waraana uummata irratti bobbaasuun namoota nagaa mana hidhaatti guuraa jiru. Aanaa Harxummaa Fursee keessatti waraana bilisummaa Oromoo adamsuuf gammoojjii Harxummaatti bobbaafamee jiru gaafa guyyaa adoolessa 15 bara 2020 takka namoota nagaa hidhaatti guuruun beekamee jira. Ijoo keenya birootiin godina Harargee Bahaa aanaa Dadar magaalaa Soqaa keessatti dabballoonni mootummaa dargaggoota dirqamaan waltajjii yaamuun akka gara leenjii waraanaatti deeman taasisaa jiraachuu maddeen keenyarraa odeeffannoo argannee jirra. Lola riistiif kaaba biyyattii keessatti taasifamaa jiru akka carraa addaatti lakkaa'uun dargaggoota boru abdii biyyaataan gara dirree waraanaatti dirqamaan geessuun balaa yoo qabaate malee fala hin ta'u jechuun komatu jiraattota magaalaa Soqaa jidduu namoonni OMN bilbilaan dubbisan. Sababa sodaan nageenyaa hammaataa dhufeef imbaasiiwwan Finfinnee keessa jiran cufamuu akka danda'an dubbatamaa jira. Gama biraatiin hidhaan seeraan alaa Itoophiyaa keessatti babal'ataa dhufee na yaachisee jira jedha gamtaan Awurooppaa. Hayyuu fi xiinxalaa siyaasaa gaanfa Afrikaa kan ta'an Rashiid Abdii fuula Tiwiitaraa isaaniirratti akka barreessanitti imbaasiiwwan biyyoota alaa Finfinnee jiran Itoophiyaa keessaa ba'uun yeroof Keeniyaa Naayiroobitti waajjira banachuuf karoora qabu jedhanii jiru. Waraanni Tigraay gara naannolee biyyattii birootti babal'ataa akka jiru gabaafamaa jira. Gama biraatiin uummanni Affaar humna poolisii addaa naannoo Oromiyaa dhiheenya garas imala irrattis komii kaasee jira. Erga mootummaan Bilxiginnaa Tigraay keessaa haleelamee bahee booda Abiy Ahmad yaamicha dhaqqabaa fi ajajaa mootummaa naannoleetiif gadi baaseen milishaa fi humnoota addaa naannolee walitti funaanaa jira kan jedhe maddi oduu Yahoo News. Humnoonni kun osoo Tigraay keessa hin seenin haleelamuun gara duubaatti baqataa jiru jedhee jira. Gama biraatiin humna addaa Oromiyaa lolaaf gara Affaariin humnoota Amaaraa gargaaruuf bobba'e irratti uummanni Affaar komii guddaa kaasuudhaan lafa keenyarraa bahaa ja'aa akka jiranis dhagahamee jira. Komiin kunis kan dhalate erga poolisiin addaa Oromiyaa humnoota Tigraayin haleelame Affaar keessatti lolli jabaatee booda jedhamee jira. Keeniyaa keessatti dhoo'insa taankarii boba'aa lixa biyyattiitti dilbata adoolessa 18 mudateen yoo xiqqaate namoonni 13 lubbuu isaanii dhabane. Kana malees namoonni 11 biroo miidhamuun hospitaala seenu The Daily Standard gabaasee jira. Balaan kun kan mudate konkolaachisaan konkolaataa boba'aa fe'ee ture tokko akka konkolaataa fuula duraan dhufee tureen walitti bu'eef jalaa miliquuf wayita galaa turetti mucucaatee kufee jedhamee jira. Ijoo keenya xumuraatiin Kooriyaan kaabaa dargaggoonni luqada Kooriyaa kibbaa akka hin fayyadamne akkasumas ammoo faashinii rifeensaa fi muuziqaa Kooriyaa kibbaa fakkaatu akka hin hordofne jechuun akeekkachiiste. Bulchaan Kooriyaa kaabaa Kim Jong-un namoota seera kana cabsan hanga ajjeesutti tarkaanfii irratti nan fudhadhaa jedhee jira. Hayyangaa daawwattoota OMN oduun ijoon saatii tanaaf qabanne sangammaatti daawwattanidha. Babal'inni oduu tanaa oduu teenyatan idilee keessatti istiidiyoo teenyatan hornarraa kan isiniif dabutaa sagantaalee OMN tanneen aftariin turtii gaarii.